Abdiin kutiin jireenya dhala namaa keessatti waan takka abdii kutuu nama balleessu hin jiru. Abdii kutuu jechuun carraasa dhumaati. Jireenya kee keessatti gaafa nagaddee kassartu, gaafa hojjettee gatiin hojii keetii dafqi keetii duwwaama akkasumas jalaa ta'u, gaafa waan baay'eetti dadhabdu jireenyi koo isa dhumaarra ga'e bakka nan bade nan kufe jechuu dandeessa. Ati gaafa akkasiin kufte miti barataa jirta. Gaafa akkasiin kufte tun ta'in dabalaa jirta. Gaafa akkasii gulantaa wayii tokko jalqabuuf jetta maleen kufte miti ati. Gaafa akkasiin du'e bakka nama keessaan ba'e riyyaa keessaan ba'etta. Barri riyyaa keessaas baatu, barri of gantu, barri of gattu, bara abdii kutatte qofaan. Jireenya biyya lafaa kana keessaa jireenyi inni xumuraa jedhamu gaafa abdii kutatan qofaan. Abdii kutachuun carraasa dhumaati. Abdiin kutiin akkasidha kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoo kadhachuutti cimaa. Jireenya kee keessatti waan kufteef nan du'e sin jedhiin, nan bade sin jedhiin, attamin ta'a sin jedhiin jireenya keessa hin balleessin. Garuu matuma kufuu dandeessa. Waan baay'ee hojjettee harka duwwaa ta'uu dandeessa. Abdiin kutiin. Abdii kuttee taanaan waan hojjechuu qabdu, waan jalqabuu qabdu, waan of harkaa qabdu. Matuma raawwatteen qabdu. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo akkasidha. Namoonni baay'een maaliif gammadaa deemu beektaati? Maaliif kolfaa deemu? Maaliif jireenyi isaanii waanuma irraa guutee hafu sitti fakkaata beektaa? Abdii qabu. Waan kufuu dhabaniif miti. Waan manni isaanii, golli isaanii, bakkeen isaanii guuteef miti. Inni isaan kolfan, inni isaan gammadan, inni isaan waa'ee isaanii farka reeban, inni isaan ililchan. Inni isaan akka nama raafeetti jiraatan baay'ee isaa sitti mucciitii isaanii abdii qabu. Qabeenya guddaa qabu caalaa, nagada guddaa qabu caalaa, hojii guddaa qabu caalaa abdii guddaa qabu. Maalidha sagaleen Waaqayyoo? Rakkina obsaa'edha. Rakkinni jira waan ta'eef akkasidha. Abdii qabdanitti gammadaa'edha. Biyya lafaa kanarraa namoota gammadan ilaaltee maalti ta'eef hin jedhin abdii qabu. Gammaduu barbaaddaa? Ofittis jireenya keettis Waaqayyoottis gammadee jiraachuu barbaaddaa? Matuma abdiin kutii. Haalonni abdii si kutachiisan yeroodhaa gara yerootti gara kee dhufuu danda'u. Ati garuu kufuus dandeessaa hin kaatalaa. Waan amma of harkaa hin qabne kanas hin qabaatta. Waan amma of harkaa qaba jettus dhabuus hin dandeessa. Waan tokkon si gorsa. Abdiin kutii. Phaawulos egaa kutaa kana keessatti maal jedha? Abdii keessanitti gammadaa'edha. Namooti baay'een waan amma of harkaa qabanitti gammadu sitti hin fakkaatiin. Gaafa waa of harkaa dhabanis immoo gaddu sitti hin fakkaatiin. Namooti baay'een icciitiin milkaa'ina isaanii abdii isaaniitti gammadu. Eeyyuu abdiin keenya nu warri kiristaana taane haddumaan abdii keenya mana keenya galgalaa isa laallee abdii qabna nu. Mana qabduu lafarraa abdiin kutiin manni kee waaqarra jira. Nama dhabdee biyya lafaa kanarraa nama si gargaaru. Abdiin kutiin nama kan caalu kan si gargaaru abbaa kee irra kan si taanu waaqarra jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irratti Yohaannis abbaan mul'ataa akkasidha. Ani macaaficha nama banuu danda'u laalee nan dhabee ergan ofirra gattaa'ee boo'utti ka'ee booddee immoo maanguddoota 24 keessaanii tokko immoo dhufee abdiin kutiin ka'ii macaaficha kutee banuu kan danda'u argameera. Lafarraa nama gaafatee dhabe. Warra lafa jala jiran gaafadheen dhabeedha. Eessaayyuu dhabe. Abdii isaa ta'uu kan danda'u waaqarraa isaaf argame. Waa'ee keetiif biyya lafaa kanarraa abdii yoo dhibe waaqa bira jira waan ta'eef abdiin kutiin namni abdii kute jireenya isaa keessatti fayyuu hin danda'u, milkaa'uu hin danda'u. Phaawulos akkasidha. Karaa hundumaa irra rakkannaa garuu raawwannee maal hin goonu abdiin kutannuudha. Kutaan kun baay'ee namatti tola. Karaa hundumaa rakkannaadha. Karaa barumsaa rakkannaa, karaa ikoonoomii keenyaa, karaa jireenya keenyaa, karaa tajaajila keenyaa, karaa amantii keenyaa, karaa garaagaraa irra rakkannaadha. Garuu abdiin kutannuudha. Beeziin keenya ni guddaan abdii kutachuu dhiisuu keenyadha. Seexanni gaafa nuun abdii kutannu harka reeba baqa hin gammada. Amma ajjeeseen biraa deebiidha. Amma lafa yaada koon ga'eeraadha. Abdiin kutanne taanaan seexanni jireenya kee keessatti amma abdii kutattee du'eera jettee teessutti amma abdii kutattee nama keessaa beerattee teessutti seexanni si ari'ata. Jireenya kee irratti lola bana. Jireenya kee irratti dhakaa tuuluu qaba. Garuu gaafa abdii kutatte milkaa'eera siin jedha. Akka seexanni milkaa'u hin godhin abdii kutatte. Namni abdii kutate jireenya isaa keessatti waa'ee gara fuula duraa yaadu, waa'ee borii yaadu, waan kaleessaa qofaasa. Amala nama abdii kutateeti. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 keessatti Simoon Phexros gaafa Yesuusitti dhaqee amma kiyyoo keessan darbadhaa qurxummii qabuuf gaafa inni ittiin jedhee Yesuus waan amma ta'uuf jedhu haasa. Simoon Phexros immoo abdii kutateera waan ta'eef isa amma Yesuus jedhu dhiisee barsiisaa eda galgala baay'eetti dadhabne. Amaluma nama abdii kutateeti. Namni abdii kutatee kufaatii masaasa. Bar tokko kadhadheen dadhabeedha. Bar tokko yaaleen dadhabeedha. Bar tokko akkas godheen dadhabeedha. Kaleessa yuunnoo naaf hin danda'amne si'achi hin danda'aedha. Eda yuu naaf hin taane si'achi naa taa'edha. Utuu naa ta'e dura naa ta'a amma naaf hin ta'udha. Akkas hin jedhin abdiin kutiin abdii keedhaan jiraatta. Abdiin kutiin abdii keedhaan injifatta. Abdii jechuun jireenya jechuudha. Abdii jechuun isa caalutti ba'uudha. Ati badeera hin jedhin kan itti badde gaafa abdii kutattedha. Jireenya kee keessatti abdii kutachuun carraasa dhumaati. Haalli amma si mudate carraa dhumaa miti. Abdii kutataa jirta taanaan garuu sii dhumeera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ani obboleessa keessan Galataa Dinsaati. Waa'illi koo yeroo hundumaa na duukaa jiru ogeessi kaameraa obboleessa koo Efreem Dirribaati.
Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yuutuubii keenyas sheerii godhaa, sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa, obboloota keessan biraan nu ga'a. Warra akkas gochaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Shaaloom.